Ashama arkafune daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti sanaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya qophii har'a qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumura qophii keenyatti waliin turaan affeerraa kooti an reedii Adam Tube. Namoonni YouTube channel kiyyaaf hariyataa subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo wayitaawaa odeeffannoo yeroo ammaa kana dhufe isin biraan ga'uuf deemna. Hamma xumura qophii keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Mee odeeffannoo keenya eegaluun duratti waa tokko kaasuu barbaada. Walaloo artistii keenya yookaan walaleessa Lataa Qananii Aagaa hedduu namni dhageeffatee jedhee dhugumaan garaa nama roosa. Imimmaan nama harcasisa. Walaloon isaa an akka dhuunfaa kiyyatti namni walaloo Lataa dhageeffatee imimmaan isan qabu. Namni walaloo Lataa dhageeffatee hin boo'in dhugumaan garaansaa dhagaadha. Nama waan qabanneedha. Maan boo'ina isiniin jechuu miti. Ergaan inni dabarsu akkaataan inni itti qindeesse imimmaan nama fixachiisa. An dhugaa rabbiititti dhageeffadhee daqiiqaa lama osoo hin geenne akkatti boo'e illee hin beeku. Akka itti imimmaan irra ba'e illee hin beeku. Akka nama as taa'ee argitee anamma viidiyoon hasaarami akka nama as taa'ee hacalu taasaa jirutti sagalee kiiloolee isaa saniin jecha mi'aawaa akkana dhiidammaa saniin haacee keenyaaf walaloo barreesseef walaloon isaa sun dhugumaan ergaa jabaa qaba. Dhugumaan yaada bareedaa qaba. Baay'ee nu boochisee boo'ee bakka walaloo jechuun isaa akkanaati. Gootatu gootaaf walaloo baasee yoo jenneen ni danda'ama. Onni nama raasaa ani walaloo san dhugaa rabbii irra deebi'ee dhageeffachuun natti ulfaate. Ergaaleen inni qabu argitan dhageessanii jirtan illee ergaasa. Mootummaan kun uummata keenya maal akka gochaa jiru illee dhageessanii jirtan. Kan isinitti himu. Hiika walaloo sanii yookaan waa'ee walaloo sanii namni hin dhageeffannoo jiraatte teetifuu hin jirtu. Garuu komiin guddaan jiru maal inni yaa uummata keenya kana ay yaa uummata. Yaa wasakaalu. Yaa wal xinneessu. Walaloo san inni bar aarsaa itti kafalee barreessaa yaa jara keenya. Feesbuukiin kun guutuun walaloo nama. Namni dafqee irriba dhabee mootummaadhaan wal dhabee argitee dhugaa jirtu hawaasaaf gabbaasee wareegama lubbuu isa barbaachisu kenneetiniin baasaa. Namni keenya garuu salphamatti daqiiqaa takka keessatti fuudhee Feesbuuk irratti akka barbaadetti ittiin taphata. Maarra koo qaba jara keenya yoo YouTube irratti ilaaltaniif nama kana. Waan bira yoo dadhabe kiisha keetti baastee kennuuf yoo dadhabde maarra koo qaba yoo gatii dafqasaa argatee hammata keenya. Namni gatii dafqasaa argatuu hin qabu. Viidiyoon faca'ee wal ga'uu qabaa yoo jettan. Eeyyee liinkii facaastanii yoo liinkeettan gattu qatanii seenanii ittiin ilaalan. Maa akkatti wal uummanni keenya kun maa akkatti wal xamawannoo jechuu jaalata. Wal cabsuu ofii qofa guddachuu fiigu waan namaatiin sanuu isu baay'ee dookeetiin guddachuuf deemte. Waan namaatiin walaloo namni barreessee dafqeetiniin dhiiga argitee wareegama yoo barbaachisellee wareegama kaffalee baase. Ati daqiiqaa takka irratti inni YouTube irratti fe'ee YouTube irra Lataa Feesbuukiin qabu maa Feesbuuk irra gadhiisuu dideen. Uummata keenya waa kan wallaali nu fixa. Bar Feesbuuka guddaa Oromootitti qaqqabu Lataadha. Maa gadhiisuu dideen maa YouTube irra gadhiifatte. Sagaleen gama hundaan liinkiidhaan wantoota adda addaatiin akka hawaasa bira ga'uuf gatii dafqasaa akka argatuuf Oromoo YouTubii akka baratuuf garuu isin waan inni xaaree wanna jedhe Feesbuuk irratti ittiin taphattanii akka barbaadan gootanii qaanyii fixattanii viidiyoo isaa mummurtanii tiktokiin taphattanii yaa ani eefanne uummata keenya dhugaa abdii nama kutachiiftan sirbaa caaluu akkasi. Sirbi nama akkas aartiin Oromoo akkamii guddatamee jiran. Kuloo inni waan dafqeetiniin gatii dafqasaa guutuutti dhabe fuutanii Feesbuuk irratti maxxansitanii fuutanii waan barbaadan sanuu ofiif dhuunfaa keessaniif go'attanii liinkii mallee jalan kaa'anii bar viidiyoo maxxansanii liinkiin takka hin jiru. Feesbuukii kana foloo godha laayikii godha jedhan. Akkamitti wal guddifne jara keenya hin ulfaatu. So waan akkanaa kanaan barre deddeebiin isinitti hin deebiinii. Hin godhina. Namni itti jiraatu dhiisa. Aartiin Oromoo guddatu dhiisa hin kuffisina. Namni abdii guuta.
Kana isiniin jechuu barbaadna jara kan abdii nama kutachiisinaa bakka. Namni aartii Oromoo fuuldura taacessuu feetan liinkii garuma abbaan fe'ataniin dandeetaniif sheer gootan dadhabdan dhageeffattanii dhiyeessan allaqe kanuma. Kana gochuu qabdanii hundaamsa obbolummaati. Egaan dhaamsi biraa maalinni akkuma beekamutti Finfinnee keessatti siidaa aartistaa Haacaaluu Hundeessatti jedhamee kan yeroo dhiyootiin eebbisiifama jedhamee haasa'u komii guddaa kaasee jira jechuudha. Komiin guddaan kaase siidaan sun maal isaatu Haacaaluu fakkaata? Haacaaluun kan madaalu miti. Eebba san irratti maatis ta'ee hiriyoonni isaa tokkochi argamaa kan jiraanne beekamee jira. Sababni isaa siidaan aartistaa Haacaaluu kan fakkaatu miti. Istaandaardii isaa ka eeggatee miti. Waa tokkoonuu kiiloo aartistaa Haacaaluu Hundeessaa akka kaasuu miti jedhamee jira. Mootummaan kuni tapha fokkataa taphata. Ummata biraatii siidaa ajaa'ibsiisaa siidaa mallaqa guddaan ijaarsisaa aartistaa Haacaaluu kan sadarkaa Itoophiyaatti fi sadarkaa Afrikaatti beekamaa kana. Siidaa dhagaa dhaabbatu fakkaatee siidaa fuulli isaa hin fakkaanne kan ijoolleen ofii teessee suphuu dandeessu hojjechiisuun diizaayin akkasiitiin. Sheemii guddaadha. Aartistaa Haacaaluun Finfinnee keessaa siidaa qaban jedhamu akkasitti. Ijaare akka Minilik fa'aa ijaarte sanitti. Akka Haile Sillaasee sanitti. Haacaaluun mataa isaa mootiidha bara. Mootiidha. Maaliin mootii sanii gadi? Saba isaatiif mootiidha. Kana maatiin akka hin hirmaannetu dubbatamaa jira walumaa galatti jechuudha. Wanni viidiyoon goote guddaadha. Inni biraa har'aa sirni yaadannoo isaa Finfinnee ta'ee naannoo idil addunyaatti akka ajaa'ibsiisaa ta'e kanatti kabajamaatii jira. Baay'ee qeerroon Oromoo ulfaadha. Ulfina guddaa isatti turtan amma galgala kana siidiin isallee eebbisiifamee baha. Galma hoteela Skylight jedhamu Finfinnee keessatti eebbisiifamaa bakka namoonni abbaa qabeenyaa dabalatee Oromoonni gurguddaan argamanitti jechuudha. Sirni sun sirna kabajaan geggeeffamu akka ta'u abdii qabna. Iddoolee garaagaraatti illee gamuma danda'ameen namoonni sirna yaadannoo isaa uffannaa isaa waliin godhanii jiranii hundi keessanuyyuu wantoota taasistaniif yaadannoo isaaf gootaniif baay'ee galatoomaa uummanni Oromoo jechuudha. Hunda caalaa kan sirriitti arguuf yaalii hawwii fi hundaan eegaa jirru bakka maatiin argamanitti sirni yaadannoo isaa kan galgala har'aa taasifamu eegaa jirra. Rabbi nagaa naaf fitu jechuu malee wanti biraan jiru maaliif opiidiyoo tanan beeytanii waan ofii barbaadde gizee koronaan jettu maaliin jettu akka barbaaddetti yaasti gizee ofii immoo tu'aan gootuu hundi keessanuun beeytan jechuudha. Egaan daawwattoota keenya Rabbi nagaa haa buusu jenna. An qophii kiyya ammaaf qabu gaggabaabsee isinirraa dhaaba. Reedii Adam Tuubiyaanii namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jedha. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuu hin irraanfatina. Turtii gaarii naaf qabaadha. Nagaatti.